Waliif TV Ilaalcha Sekondii baasinitti himnaa wajjin gaggeeffamuu turan girmaa guddisaa manni maree naannoo Hararii dhimmoota adda addaatti mari'achuun murtoo dabarse. Manni marichaa wixinee dambii qindoomina eegumsaa fi sirna adeemsa hojii bu'uuraalee misoomaa murteessuuf qophaa'e irratti mari'atee raggaasee jira. Finfinneetti dhaabbileen naannoo akka faalan taasisan 2000 ol irratti tarkaanfii fudhatame. Finfinneetti dhaabbileen naannoo akka faalamu taasisan 2190 irratti tarkaanfiin fudhatamu abbaan taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Afrikaa kibbaatti ijoolleen mana barumsaa waldaa tokko gubuun miidiyaaleen gabaasan. Afrikaa kibbaatti waldaan Paaster Mbooroo jedhamu kibxata darbe keessatti ijoolleen mana barumsaa aarii guddaa qabaniin gubamuu isaa gabaafamee jira. Hoogganaan waraanaa Hizboolaa Israa'el irratti haleellaa fudhachuuf dhaadatanii jiru. Hoogganaan waliigala Hizboolaa yeroon Israa'el haaloo itti baanuu dhiyaatee jira jechuun himanii jiru. Raashaan labsii yeroo muddamaa labsuu ishee miidiyaaleen gabaasurratti argamu. Loltoonni Yuukireen daangaa Raashaatti seenuu haleellaa banuu hordofee Raashaan bulchiinsa Kiisrii keessatti labsii yeroo muddamaa labsitee jirti. Yuukireen haleellaa kan bantee jalqaba torbee kana yoo ta'u hanga guyyaa kaleessaatti lolli cimaan daangaa Raashaa keessatti gaggeeffamaa jiraachuu himamee jira. Waliif TV Ilaalcha Sekondii dibbaaf qabanii kana fakkaataa qophiilee afran wajjin turtii gaarii.